gootota keenya qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegaman yaadannoo goonee fi yaadannoo isaa kanarratti hundaa'uudhaanis kaayyoo isaan qabatanii baansan galmaan ni geenya. Inni nu gaddisiisu jaallan keenya qaqqaalii fi goototni Oromoo kaayyoo manaa bahaniif sana osoo galma isaa hin argine wareegamuun isaanii baay'ee nutti dhaga'ama jechuudha. Gammachuun keenya immoo nuti kaayyoo qulqullicha haqa ilmaan Oromoo qaqqaalii fi goototni Oromoo goololee Oromiyaa hunda keessaa irratti wareegamanii irratti xurre isaan nuuf saaqan sana nuti immoo qabanne xurre isaanii sana galmaan gahuuf ofii keenya dhaloonni har'aa bakka isaanii buune xurre isaanii sana galmaan gahuuf wareegama bifa hundaayyuu kaffallee xurre sanarra jiraachuun keenya immoo kaayyoo haqaa sana galmaan gahuuf baay'ee nu gammachiisa jechuudha. Oromoon uummanni Oromoo sadarkaa duraarratti sadarkaa ofii isaatii Oromummaan badeeyyuu maqaan isaa itti waan biraatti waamamaa turetu jira. Gaafa duraan Oromummaa himachuun saalfii ture sheemi afaanis amantiin qawween ta'e seemiin Oromummaa himachuun akka waan qaanfiitti yookaanis gowwamaa afaaniif duudhaa saarasaa isaan dhoowwamaa. Oromummaa himachuun qorichummaaf badee diinonni Oromummaa chiirsii waliigalee ililchee gammadee murna xiqqoo qofatu namoota lamsadee dhugaa awwaalamuun garaa isaan waadee. Sadarkaa namoonni murtaa'uun yeroos of baranii daa'imman xixiqqoo qarshii karameellaaf gubbootti hiranii an Oromoo jedhe yerootti turani. Isa yeroo sanaa Oromummaa himachuun qaanfii ture sheemi afaanis aadaanis qawween ta'e seemiin. Daa'imnis xixiqqoon silaa gadaadhaan guddattu dabballummaa kaatee afaan seenaa ormaa malee hin beektu waan taate. Sadarkaa namoonni murtaa'uun yeroos of baranii daa'imman xixiqqoo qarshii karameellaaf gubbootti hiranii an Oromoo jedhe yerootti turani. Har'a garuu galanni kan Waaqaaf abbaa ijaaree diigaa qabsaa'ota Oromoos warreen Oromummaa kanaan gahan dhiigaan. Har'a garuu kan duraan nuun tolles alagaa inni ormaa kan duraan an Oromoo jennaan nu duukaa utaalu nurraa kutuuf mormaa. Har'a garuu an bar karaniitii kiyya nan qaba Oromummaa jedheetu waliisaa diiviidhaaf wal mormaa. Oromummaa gaafas tolaadhaaf tolosaan wal dhaalanis hiikaa har'a Itoophiyaa UDC yookaan Afrikaa Oromoon eenyu siif ibsuu danda'u gaanfi Afrikaa. Haa ta'u malee hin geenye sichiyyuu warri nu balleessuuf shira yaadan guyyuu ammaaf ni gaddan yeroo xiqqoo booda ol fuudhanii iyyuu. Har'a immoo uummanni Oromoo xiqqaa guddaa marti jaarsi nama guddaa ijoollee fi jaartii dookteera injineera weellistoonni aartii dhaabonni siyaasaa yookiin warri paartii waan qabduun qophaa'e farda kee luugami fedhu gilaashaa of kabachiisuun dhiigaan malee hin jiru bitadhu kilaashaa malee bilisummaan mana siif hin dhuftu adeemte bilaashaa. Tokko qabsoon bilisummaa Oromoo bu'aa bayii hedduuf rakkoo haalaan walxaxaa keessa dabree sadarkaa irra jirtu nagee. Garuu sadarkaa kana keessatti wareegama ulfaataa fi hogganoota jajjaboo itti dhabnee sadarkaa kana geesse jechuudha. Qabsoon uummata Oromootii fi qabsoon uummata biraa adda adda. Qabsoon uummata Oromoo qabsoo dhabamarraa kaatee addi bilisummaa Oromoo yeroo Oromummaan lafarraa dhabamtee uummata Oromoo lafarraa guugaan itti hammaattee lafti Oromiyaa hin jirretti lafa qullaa irratti qabsoon bilisummaa Oromoo eegalamte. Sadarkaa amma irra jiru tanarratti addi bilisummaa Oromoo yoo mootummaa Oromiyaati yoo jenne ni dandeenya akka mootummaa gad dhaabbateef dandee tokkotti of ijaarsa isaa cimsatee mootummaa isaa dura dhaabbachuudhaan jabinni waraanni bilisummaa Oromoo ijaarsa adda addaa godhatee leenjii mooraan leenjii bilisummaa Oromoo akka leenjii mootummaa tokkotti yeroo mul'atu baay'ee nutti tolaa jechuun nuti illee kun ammoo jabina waraana bilisummaa Oromoo jabina adda bilisummaa Oromootii fi jabina qeerroo bilisummaa Oromooti jennee jabina uummata keenyaati jennee kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Kun ammoo haalota duraan dabre irraa adda isa taasisu yeroo mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo itittee karaa tokko deebitee xiyyaafannoo sii diina sii qofarratti deeffattee jirtu kanatti kun waan namatti tolu waan adda nutti taasisu jennee nuti illee hubannu jechuudha. Waraana bilisummaa Oromootti jabina guddaatu nu dhagama jechuudha kanarratti. Wanni wayyaaniin akeeka godhattee deemtu olola irratti of waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dhabamee jira. Garuu haa ta'u yeroon ammaan tana nuti keessa jirru akka waraana bilisummaa Oromootti yeroo akkas jaambira dabaree yeroo diinni keenyaas firri keenyaas nu beekee jabina guddaa irratti nu arkuudha. Garuu ammoo haa ta'u ololli kun dhiibbaan qabu jechuu miti. Ololli ammaan tana impaayera Itoophiyaa keessatti deemu jiru kun tokko maqaa Oromootiin namni tokko piraayim ministeera Itoophiyaa ta'ee achi bahuun uummata Oromootiif bu'aa takka waan tokko hin qabu nuti akka waraana bilisummaa Oromooti kan itti amannu. Tokkoof tokko mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo argamsiifne mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo argamsiisuudhaan mootummaa walaba Oromiyaa ijaarree jiraachuu malee impaayera Itoophiyaa irratti namni tokko lameen OPDO keessa aangahuun gaafii bilisummaa Oromootiif deebii tasuma hin ta'uus hin danda'u. Uummanni Oromoo biyya keessa jiru immoo
kana ifaaf ifattuu beekee OPDO fuulaa fuulatti tiimaa jira barataan keenya qeerroon keenya fuulaa fuulatti tiimee nuti nam tokko hin barbaannu hojiin achi ba'aa argama Prime Minister Itoophiyaa ta'uun Oromoodhaaf hiika takka hin qabaatu kunummaan dhufuu kan danda'e jabinaa fi murannoo qeerroon bilisummaa Oromootiif uummanni Oromoo aggamsaniin maqaan OPDO xiqqoo ol fuudhamu eegale kun ammoo kanaan kadhaabbatu osoo hin taane hanga mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkanaa'ee qabsoon bilisummaa Oromoo iggitii harkattee bilisummaa Oromoo mirkanaa'utti nuti waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'oo mirgeeree murteeffannaa uummata Oromoo argamsuudhaaf kun hanga bakka ga'utti duubatti hin deebinu irra haa ta'u ololli warroota biyya alaa kana tattaanii diyaaspooronni gargaraa olola akka waan Oromoon aangoo qabattee akka waan Oromoon Itoophiyaa keessatti aangoomtee jirtutti warri kakaasanii dubbatu miidiyaa irratti ololoofu jiru garuu immoo kanaaf nuti koraan bilisummaa Oromootti Oromoon hin bilisoomne hanga Oromoon bilisoomtutti waraanni bilisummaa Oromoo falmaasaa gadi hin dhiisu olola ooftan dhiisaa isin ol jettanis gajjettanis waraanni bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaa ni fidaa olola irra ofu jirtan dhaabaati jajjabaadhaa waraanni bilisummaa Oromoo jajjabeessa waan cinaa jirtaniin waraanni bilisummaa Oromoo gargaaru malee ololli ooftan furmaata qabsoo bilisummaa tokko ta'u hin jiru kuni olola diina keenyaati malee olola Oromoo warratti ooftan hin taaneef kana dhaabanii yeroo ammaan tanaatti yeroon qabsoon bilisummaa Oromoo dhageettii harkattee addunyaa irratti ummanni Oromoo ala kana tattaanii yeroo olola waraana bilisummaa Oromoo irratti oofan akka waan qabsoo OPDO mantooteetti yeroo isaan dubbatan kana nuti akka waraana bilisummaa Oromootti laalaa guddaa nu dhagamaa jechuudha. Kuni wareegama ulfaataa fi murannoo jajjabduu waraana bilisummaa Oromoo fi gootonni Oromoo gaggeessanii dabarsanii keessattuu guyyaa gootota qabsoo bilisummaa Oromoo kanarratti ilaalchi isaan godhan kun ololli kun olola hin taane dura dhaabbachuu qabaa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo mirga uummata keenya argamsiisuuf qabsoofna Oromiyaa irratti mootummaa walaba Oromiyaatis gadhaabne jennee itti amannaas itti abdannaas hin turu injifannoon nu dhufa kun ammoo olola ooftan akka nurraa dhaabdan garanumaan ibsuuf hin barbaade koraan bilisummaa Oromoo tokkotti jedha. Warreen biyya alaa callisee odeessu toora Skype'n, Twitter'i, Facebook'i, Imoodhaaf WhatsApp'n warri woboon hin jiruuf kan akkas jettanii dafaatiin dhiisaa yoo ofii jettanii woboon maal ta'uusaa homaayyuu hin beektanii afaan faajjessuu fi warri kaatan saba hunduu isin baree dhiisaa dubbii sobaa manni Oromoo dammaqee isin taree wanta isin yaaddan dursee isin baree barcuma ol finaasaa abbaatoof jalaa kaasaa dafaatiin dhiisaa yeroon akkas jedhus hunda miti bara kanneen ala jiran jechuu miti mara kan isaan xureessu garuu nama baay'ee yara erga madiinaa fi warra kee kadhara ololtuuf bololtuun woboon hin jiroochuuf dhugaa qabu garuu adurreen hin beektu lafa leen coolu gonkumayyuu baruu nuti qabsoon keenya kilaashiif bireenii yookaan taankii malee nuti hin beeknu kan toora feesbuukii nurraa dhiisaa olola warri Ameerikaa Beeljiyeemiif Niiwoorkii ololonni ammaa qabsoo abbaa keenyaa dhiigas lubbuu laanee nuti galmaan keenya ololtuun oduu ishee haa ooftu fageenya nuti qabsoorra rayoom ishee dhageenya. Ilaa goototni Oromoo nuti har'a fakkeenyaaf ebila 15 guyyaa isaanii kabajnu kuni isaan kan isaan irratti wareegamanii fi akka yookiin lammaan yookiin abiin aangoo qabatuuf miti. Akka ummati Oromoo bilisummaa isaa gonfatee biyya isaa irratti waan saatiin anatu sii beekaa tokko malee hiree isaa murteeffatee jiraatuuf har'allee taanaan nuti akka nama dhuunfaatti miti nuti sirna sana diiguu Empire kolonii afaan qawweetiin cabnee jala jirru afaan qawweetiin diiguudhaaf ofirraa malee nuti jijjiirraa namaa miti. Jijjiirraa namaa isaan duuba ta'anii akka marii konkolaataa ofii akka qajeelchan miti. Nuti biyya keenya bilisoomsinee hiree murteeffannaa ummatichaa anatu ofii beekaadhaan ummatichi ofii isaatiin murteeffachuudha malee Abiy Ahmed yookiin Lammaa Magarsaa abbaa Tsaayefaa yookiin hogganoonni Tigrootaa nuuf filaniin miti Oromiyaan kan hogganamtu. Ummati Oromoo hoggana isaa ofii filachuu qaba malee namni biraan diinni isaa isaaf hin filu. Diinni isaa isaaf hin filu hoggana isaa. Kanaafiyyuu Lammaa isaa jedhan yookaan Abiy Ahmed nuti biyya keenyaan of bulchina eenyuun iyyuu gadi miti nuti. Ofii keenyaan bulchina nuti biyya keenya. Oromoon abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuu qaba. Kun immoo tolaan kadha miti kadhaadhaan miti wayyaanee waaqa miti. Waan kadhatanii irraa fudhatan tokkotu hin jiru. Qawweedhaan cabsitee nuti seentee qawweedhaan cabsinee irraa baasan. Gabaa baasa. Afaan keenya nuuf hin galu afaan isaanii. Afaan keenyaaf afaan isaanii tokko miti. Hin dhagaanis waan haasamu. Waan isaan haasa'anis nuuf hin galu nuti. Maaliifi nuti kaayyoon keenya yeroo kana ta'u isaan immoo faallaa kanaati. Lakki nuti isinii beekaa afaan waan isin nuyi feenentu bultuu akka nuti feene deemtu saatii nuti barbaanne dhuftuudha kan isaan fedhan. Kun immoo sun immoo nu biratti hin hojjetu. Inumaayyuu dhaloota qubee har'aa biratti wanti kun nuuf safuudha. Waan feene keenya fedhii keenya ofii beekanna ofii keenyaan deemanna
Ufii keenya waan nu ta'u nutu beeka hoggana keenya nutu filata. Malee diina keenya miti kan hoggana keenya nuuf filu. Kanaafiyyuu Abiy Ahimad olola adda addaa maaloo jedhee oofu suni akka Oromoo tokkotti yoo dhuguma Oromoodha ofii jedhee ofii isaati ofamane olola sana dhaabu. Inumaayyuu masaraa amma keessa jiru kanayyuu masaraan sun nuuf warra gumaati masaraa numti keessa taa'aa jiru amma inniyyuu. Nuuf masalaan suni masalaa Haile Sillaasee ture kan Milineeki ture kan mootummoota Habashaa hunda isaanii ture. Nuuf masalaan suni guyyaa masaraa gumaati nuuf. Tasana gaafa bira geenye dubbanna gaaf tokko waa'ee masarichaa. Inni kun immoo yeroo dhaqee achi keessa taa'ee uummata Oromoo afaan faajjessuuf gabba'u nuti akka waraana bilisummaa Oromoo tokkotti akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkotti illee nuti baay'ee nuti dhaga'aman. Maaliif nuti Oromoodhuma sadarkaa jedhamu sanayyuu Oromoomti akka jiru addi bilisummaa Oromoo fidee beeksise kana har'a nuti Oromoodha jedhaa qoma rukutaacharra deemuun kuni duraan utuu qabsoon kun isumayyuu Abiyyiimti sun barnoota sanayyuu isatti barata ture. Hin barata ture barnootichumayyuu. Barnootuma sana akka inni baratuuf kan godhayyuu adda bilisummaa Oromoo qabsoo ta'edhaan. Har'a garuu inni akka waan wannoo tokko qabsoo uummanni Oromootiif qeerroon Oromoo geggeessaa jiru kuni akka waan ofii isaaniitii geggeessanii yookiinis ofii isaaniitii maal godhaa turanii akka tokko wannoo godhaniitii gara isaaniitti deebisuu barbaadu qabsoo kan. Isaan garuu hogganoonni OPDO yeroo itti qeerroon Oromoo yeroo itti agaazonni nama fixanii yeroo itti miidiyaarra ba'anii galateeffataa turanidha isaan. Hogganoonni OPDO istaanan. Isaan sadarkaa kana turanii har'a garuu bifa jijjiirratanii uummata Oromootti afaan damma dibachuudhaan as ba'anii olola oofaa jiru miidiyaa irratti. Akka Oromoo tokkootti nu dhiisii jennaan ammallee taanaan akka kana biraan naageessaniin isiniif dhaamsa dabarsa. Haala rakkoo walxaxaa fi haala rakkina ulfaataa keessatti tarkaanfii uummata Oromoo irraa ittisa uummata Oromoo yeroo duratti caala addatti amma keessattuu kan inni godhaa jiru tarkaanfii nama boonsuudha. Keessattuu ammaan tana dhiyeenya kana gara dirree lixa Oromiyaatti ona beegii karaa Dambidollootti karaa Gidaamiitti tarkaanfiin amma naannoo kanatti fudhatamaa jiru tarkaanfii boonsaa fi tarkaanfii uummata Oromoo duubatti hin deebifne. Uummata Oromoo haamilchiisuu fi deeggarsa uummataallee bifa ajaa'ibaatiin harkatee injifannoo boonsaa dirree lixaa irratti injifannoo nama waraana bilisummaa Oromoo gaggeesse injifannoo boonsaadha. Haa ta'uuti tarkaanfiin kun yeroo takka maaliif banaa hedduu ta'a waraanni bilisummaa Oromoo dhaabbataa maaliif lollee yaadni jiru diyaaspoorota irraas ta'e uummata Oromoo irraa ni ka'a. Garuu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo kan duratti caalaa ammaan tana of ijaaree bifa addaatiin tarkaanfii boonsaa sichiis fudhachuudhaaf karaa isaa danda'amu hundaan irratti hojjetee diinasaa irratti waa'ee diinasaa qoratee tarkaanfii isaanii fudhata. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu yeroo hunda caalaa ammaan tana bifa addateen kan inni itti fufee jiru jabaatee waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa galmeessaa jira jechuudha. Kun ammoo haala isaaf anjee hunda dhimma bee waraanni bilisummaa Oromoo haala isaaf anjee hunda dhimma bee tarkaanfii diinasaa irratti bifa hundaanuu ni fudhata. Sichillee tarkaanfiin keenya addaan hin citu uummata Oromootiin nu cinaa dhaabbadhaan jajjabeessa uummanni Oromoo keenya nu amilchiisaa jira nu gargaaraa jira waa hundaan dahoo uummata keenya godhannee kan jiraannu uummata keenya keessa bosonni keenya uummata keenya nuti waraana bilisummaa Oromootti uummata keenya bosona godhannee tarkaanfii boonsaa uummata boonsu fudhanna uummanni keenyaas nu jajjabeessaa jira jajjabaadhaa jennaani sichillee tarkaanfiin keenya itti fufa dirree kibbaattillee akkasuma tarkaanfii waraana agaazii irratti oraalii meeqa waraana isaanii guutuudhaa wajjin kan barbadaa'e tarkaanfii waraana bilisummaa Oromootiin injifannoon dhufaa jiru hanga ammaatti uummata Oromootiif injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo galmeessaa jiruuni. Kana uummanni Oromoos beeka diinnis beeka fedhii keenyaas beeka kana ammoo sichillee beeksisuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaa jabeeffannee nuti tarkaanfiin keenya addaan hin citu ittisa uummata keenya tolchinee goonaa jechuudha nuti. Kana waan ta'eef gargaarsi uummata keenyaa ammoo bifa adda ta'een nuuf itti fufaa jira jechuudha. Uummanni keenya waan danda'u hundaan nu cinaa dhaabbatee nu godhaa kan jiru baay'een boonsaa nuti illee tarkaanfiin keenya itti fufaa waraanni bilisummaa Oromoo akka duratti irratti caalaa jechuudha. Ammaan tana bifa nama boonsuuni dahoo uummata keenya godhannee diina keenya haleelaa jirra jechuudha. Woboo maaliif ka dhuga godhe jedhanii olola irratti oofurraa ani immoo woboodhaaf akka inni loluuf maalan godhee jechuutu gaarii ture. Alaabaa ulfinaa faachii walabummaa sii fidee taandummaa daattu gabrummaa jedha woboon lammiinaa dhagee ammas